Yaa lubbuutoo bakkaan kufuun feenetti mucucaatiin yaadannoon guddoon abbaa kiyyarraa hambifadhee fi kennaan qaaliin isaan irraa dhaalee gorsa san keessaa tokkoon yaa ilma koo waan booda si gaabbisiisu hin hojjetin. Gorsa kana abbaan kiyya kannaaf laate gaafaan ani ijoollee barumsa barachuudhaaf bakka biraatti imaletti ture. Dhaamsisaa kun har'aan tana akka aalaarmitti sammuu tiyya keessaa na bilbila jechuun yeroon gatantaruuf deemu maraahuu harki seena dhaaba. Gaafaan if dagadhu dafee na dammaqsee hirriba irraanfii keessaa na kaasa. Amma eegaan guddadhee umriidhaan dabalee sammuudhaan bilchaadhe surriin toowaa xiinxaluu aadeeffattee jirti. Qalbiin tiyyaas waa madaaluu jaalatti. Galaa gorsaa korojoo jaalalaa abbaa kiyyaa keessaa fudhadhisan akka meeshaa karaa agarsiistuuttiin itti fayyadamu jira. Jechi sun har'aan tana jecha biraa dhalchee badii garagaraa keessatti kufuurraa na of kolche. Himni akkana jedhu keessa kootti akka uumamuuf sababa naaf tahe. Yaa lubbuutoo bakkaan kufuun feenetti hin mucucaatin. Ilmi namaa martinuu akeekaa fi kaayyoo uumamneef qabna. Rabbiin kan khalqeef isa tokkichoomsuufi hanga duuti nu dhuftutti isa abbaduufi. Garuu akka nuti rabbii keenya sirnaan hin gabbarreef wantoonni karaa haqaarraa nu shirgigaachisan baay'atanii jiru. Gufuun dharaa daandii dhugaarraa nu hambistu hangan qabdu. Funyoon cubbuu galma kaayyoo keenyaa bira akka hin geenyeef hidhaan hidhame lakkaawameen dhumu. Dhugaa kana amannee beekuu barbaachisa. Hubadhaa imala ni jalqabne malee hin xumurre. Galiin keenyaa asii miti. Tarii rabbiin hojii khayrii takkaa lama hojjechuu nuuf laaffisee ta'uu mala. Garuu bakka imaammanne ga'uuf kuni gahaa miti. Inumaatuu itti fufuu hin dandeenye. Bakka kufuu hin feenetti mucucaannee jirra. Waan nu sheenessu dalaynee gaabbiin quba if nyaachuun laafina hunda keenyaati. Irra hedduun keenya waan dubbachuun feene dubbannee kan hojjechuun feene dalaynee kafana nuun fakkaanne uffannee nyaata nuun sifoyne sooranne. Balleessaa kana maraaf laata yeroo meeqa kan of koomanne. Miira gaabbii kana keessaa bahuuf furmaanni maali? Kiyyoo kaayyoo keenyaa keessaa maalfaa quba qabdu? Gufuu akkamii faarraa of eegdu? Yaa lubbuutii asin sinnooyitu tawaa hawwitee hin furmine tanimaa rabbii guddaa galata hin galfanne tabadiittuu cuuphamtu beeytee irraantu hibanne umriin kee xiqqoo ta'uu akka hin irraanfanne guyyaa gaabbii waan fuune guyyaa dunyaan humaa humna hin qabne gaafa namni abukaatoo siin dhaabbanne guyyaa hojii kee malee firri biraa siin argamne meeftoo hedduu lubbuu akka gaafa siin salphanne. Baay'eewwan keenya bakka ganama akeekkanneef dagannee karaa irratti hafne. Ilmi namaa waan yaadee akka galmaan hin geenyeef wantoota hedduu sababa ta'uu danda'a. Isaan keessaa muraasni fedhii fi miira keenyaaf bitamuu, dimimmisa duniyaa laalanii gowwoomuu, saahiba hamaatti michoomuu. Kiyyoon kaayyoo teenyaa kanneen qofaa miti. Ijoo fi kan jalqabaa maasiyaa adda addaa irratti bobba'uudha. Diliin takka dilii biraa nutti harkisti. Sambooda cubbuun nu dhamaastee hamtuu fi toltuu nu wallaalchisti. Qaamaa qalbii nu laaffistee beekumsaa fi humna yaadaa fi qabeenya rabbiin nuuf kenne akka sirnaan ittiin fayyadamne hiitee nu sakaalti. Kanaaf maasiyaa mararraahuu fagaachuu waan khayrii hanga humna teenyaa hojjechuu qabna. Yakkarraa baqachuuf kafaltiin nu gaafatu hin jiru. Rabbi qofa sodaachuun gayaadha. Qalbifadhaa hallayyaa margaan haguugamte riqicha baaxil gubbaatti ijaarame funyoon shiraa kan karaa keenya gubbaatti bitaa fi mirgaan hidhamee eeggachaa akeekkachaa tarkaanfachuu barbaachisa. Akkuma armaan olitti isiniif dhaamne hiriyaa badaarraa fagaannee waahila gaarii filachuu nama waan daganne nu yaadachiisu gaafa mucucaanne nu deebisu kan karaa haqaa irratti nu sissi'eessu akka toltuu hojjannuuf nu dadammeessu hiriyaa akkanaa fila. يا قلبي